A new era for Syria. After more than 50 Faatiin abbootii irree kan waan ilmee jiraatanitti fakkaatuu fi dararaan ajjeechaan akkasumas dhumaatiin lammiilee isaanii homaa ittiin fakkaanne dhumni aangoo isaanii biyyaa baqatanii harka kennachuu yookiin qabsoo bilisummaaf lammiileen biyyattii osoo faallessanii biyyuma isaaniitti ajjeefamudha. Pireezidaantiin Sooriyaa kan aangoo abbaa isaa irraa dhaalee fi waraana waliinii akkasumas shira warra lixaa fi jiddu seentummaa Raashiyaa fi Iraaniin waliin ta'uudhaan waraana waggoota 13 lammiilee biyyattii balaa hamaaf saaxilee hoogganuudhaan seenaa dhiiga lolaase galmeeffateera. Amma boqachuun isaa beekameera. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Firankoo Deelii har'a gabaasa waa'ee kufaatii abbaa irree Sooriyaa fi oduu dhimma kanaan wal qabate isin biraan geenya hanga xumuraatti nu wajjin turaa jechaa chaanala afaan keessaniin baname kana subscribe gochuun akka jalqabdan kabajaan isin gaafannaa nu wajjin turaa. Abbaan irree Bashir al-Assad aangoo abbaa isaa irraa dhaalee irraa buqqifameera. Abbaa isaa irraa aangoo dhaalee biyyattii akka dhala maatiitti waan ilaaleef pireezidaantummaatti maxxanee Sooriyaa waraana biyya keessaa hamaa keessa kan galchee fi waraanni waggoota 13 ture kun dirree waraanaa humnoota keessoo fi alaa adda addaa taasisuun Siiriyaa caccabseera. Uummanni ishee kumaatamaan du'ee miliyoonaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqaanii addunyaa maratti faca'aniiru. Deeggarsa humnoota alaatiin aangootti maxxanuus torbaan tokko keessatti wanti battalumatti jijjiirame finciltoonni Damaasqoo irra yeroo tarkaanfatanitti Asaad inni Sooriyaa yookiin du'a jedhee of jaju akkuma abbaa irree kamiyyuu raafameera. Hundumaafuu finciltoonni Sooriyaa waggootaaf qoqqoodamanii fi dadhaban akkamitti sirna kana kuffisuu danda'an kan jedhu gaafii namoota hedduuti. Waraanni biyya keessaa kan waggoota 13 ture diinagdee biyyattii laamsheesseera. Caasaa bulchiinsa mootummaa kan dige yoo ta'u raayyaan ittisa biyyaa fi humnoonni nageenyaa biroo bitamuu alaa fi qoqqoodamiinsa keessootiin kan saaxilaman yoo ta'u dandeettii isaanii laamsheesseera. Finciltoonni qoqqoodamuun isaanii hafeellee waraana biyya keessaa yeroo dheeraadhaaf turee fi utubaawwan mootummaa akkasumas hawaasummaa fi waraana suuta suutaan kan mancaase yoo ta'u kana jechuun Asaad pireezidaantummaa isaa tursiisuu danda'e osoo jiruu humni mootummaa Sooriyaa guyyaa guyyaan du'aa ture. Garuu Asaad finciltoonni wal qoqqoodamanii deeggarsa humnoota alagaa irraa hirkatanii waan turaniif utubaa aangoo akka caccabaa jiru waan hin hubanneef dhugaa jiru fudhatee dandeettii isaa deebisee ijaaruuf carraaquu mannaa qabsoo itti fufe. Dhiyeenya kana garuu humnoonni akka abbaa isaaniin isaan tursiisan waraana mataa isaaniitiin qabamuun deeggarsa isaanii hir'isuu waan hubataniif yeroo finciltoonni duula qindoominaan isaan irratti banan utubaalee aangoo caccabaa turan battalumatti kufan Asaad yeroo obsessive dictatorial frenzy isaa irraa dammaquu miila isaa wal qaxxamuree teessoo irra taa'ee mul'ateera. Homaa gochuu hin dandeenye. Rakkoo siyaasaa biyyattii marii fi mariitiin furuuf waamicha godhuu hunda of tu'ummaadhaan didee hiriira nagaa uummata mirga isaa gaafatu irratti boombii jeetti fayyadamee waraana biyya keessaa eegale. Biyya seenaa qabeettii jedhamtu sana balleessee salphisee addunyaa maratti agarsiise. Lammiilee Sooriyaa Asaad kuffifamuu isaatti gammadanuus biyya isaanii diigamte deebisanii ijaaruun salphaa ittiin ta'u. Dargaggoonni abbaa irree biyyoota isaanii waraana siivilii keessa galchanii aangoo abbaa irree humnoota alagaa keessa seensan Asaad irraa baratanii osoo hin tursiisin sirreessaa jechuun hin barbaada. Akkasumatti fakkaatu abbootii irree wanti wal fakkaatan inni guddaan walirraa hin baratan jechuun Jawaar Mohammad fuula feesbuukii isaa irratti waan barreesse. Gargaarsa Raashiyaa fi Iraaniin pireezidaantii Bashar al-Assad waggootaaf mormitoota coocaa kan turan yoo ta'u kanattis aangoo irra turuu danda'aniiru. Yeroo ammaa garuu kun hin taane michoonni isaanii dhimma ofii waan qoomaniif isaan gargaaruu kan hin dandeenye fakkaata. Gargaarsa isaaniin alammoo loltoonni Sooriyaa ofirraa loluu kan hin dandeenye yoo ta'u inumaa bakka tokko tokkotti finciltootaan loluu hin barbaanne. Finciltoonni kunniin jalqaba magaalaa biyyattii keessatti guddinaa sadarkaa lammataarra kan jirtu Aleppoo kan to'atan yoo ta'u achi booda guyyoota muraasaan booda immoo bakkeewwan ijoo Homaasta jedhaman to'ataniiru. Sa'aatii muraasa keessatti immoo magaalaa guddoo biyyattii Damaasqoo kan seenan guyyaa kaleessaa yoo ta'u uummanni baay'een Bashar al-Assad aangoo irraa qabuu kan barbaaduu fi garuu itti aanee maaltu ta'uu qaba kan jedhu irratti gaafii namoota hedduu ta'eera. Fincilli kun fincila Islaamist Hayaat Artarii al-Shaamiin kan hoogganame yoo ta'u boorri isaanii Alqaa'idaadha jedhamee warra lixaatiin kan farrajaman badii hamaa raawwachuu jechuun maqaan isaanii ka'aa ture. Waggoota muraasa darban maqaa isaanii tottolchaa ergaan isaanis waa'ee araaraa fi dubbii isaanii dippiloomaasii kan caalsifate ture. Garuu namoonni baay'een waan gochuuf deeman shakku jechuun sodaan hedduun ni uumameera.
Finciltoonni Sooriyaa biyyattiin bilisa baate kan jedhan yoo ta'u, waggoota dheeraaf Sooriyaa kan bulchaa ture abbaan irree Bashaar al-Asaad jechuun baqachuun illee beekameera. Kuni xumura bara dukkanaa fi jalqabbii haaraati jechuun finciltoonni Haas yookiin Hayaat Tartariin miidiyaa X gubbaarratti ergaa dhaamanii barreessaniiru. Bulchiinsa Asaad walakkaa jaarraa tokkoof tureen uummanni biyyattii baqatee hidhamee biyyatti deebi'uu danda'a jechuun ibsaa kan ture yoo ta'u, pirezidaantii Asaad dura abbaan isaanii Sooriyaa waggoota dheeraaf bulchaniiru. Sooriyaan haaraa akka hunduu nagaa fi haqaan keessa jiraatu taati jechuunis Hayaat Tartarii dubbateera. Hoogganaan mormituu Sooriyaa Haadii Albaahiraan bulchiinsa Bashaar al-Asaad kufuun barri dukkanaa seenaa Sooriyaa keessa taree darbuu argisiisa jechuun dubbataniiru. Miidiyaan Arabaa Al Arabiyaa jedhamuuf ture kan dubbatan Baahiraan qindoomina warraaqsa Sooriyaa fi humnoota mormituu hooggananiiru. Haalli magaalaa guddoo Sooriyaa Damaasqoo keessa jiru nagaa qaba jechuun kan dubbatan yoo ta'u, uummata keenya amantiin kam hordofuuf lammii kanarratti hanga hin dhukaasnetti manaa hanga turanitti hunduu nagaadha jechuun X gubbaa kataban. Bulchiinsi pirezidaantii Sooriyaa Bashaar al-Asaad guyyoota muraasa keessa raafamee kan kufe yoo fakkaatu, haa ta'u malee sababoonni garaa garaa kun akka mudatu kan taasisan jiru jechuun addunyaan dubbataa jirti. Waraanni pirezidaantii Bashaar al-Asaad waraana waggaa dheeraaf tureen laafeera jedhu yuunivarsiitii Meelboorn keessatti saayinsii siyaasaa kan ta'an Daaraa Kundooti. Michoonni ijoo Asaad Raashiyaa, Iraanii fi Hizboollaan lola biraan koomaniiru jechuun BBC'tti kan himan yoo ta'u, kanaaf Asaad dadhabuun aangoo irraa bu'uun isaa beekameera. Akkasuu ta'e wanti finciltoonni raawwatan waan xiqqoo akka hin taane kan dubbatan finciltoonni Sooriyaa magaalota Sooriyaa qabdu keessaa guddinaan lammaffaa kan ta'e Homaas erga qabatan booda gara magaalaa guddoo Damaasqootti imalaniiru. Miseensonni waraanaa Sooriyaa dhibbaan lakkaa'amanii fi humnoonni nageenyaa uffata waraanaa isaanii baasaa jiru. Kunis erga mootummaan kufuu isaa itti himameen booda jedhameera. Buufata xayyaara idil addunyaa Damaasqoodhaa akka ba'an ajajni kan itti darbeef akka gabaasonni jedhanitti erga xayyaarri dhuunfaa tokko balali'ee boodaadha. Finciltoonni Sooriyaa magaalaa Damaasqoo to'achuu kan himan yoo ta'u, finciltoonni Sooriyaa magaalaa guddoo biyyattii Damaasqoo to'achuu isaanii guyyaa kaleessaa himaa oolaniiru. Magaalaa guddoo Sooriyaa kana keessatti sagaleen dhukaasaas dhagahamaa kan ture yoo ta'u, finciltoonni mootummaa Bashaar al-Asaad morman torbaan muraasa keessatti magaalaa guddoo gahaniiru. Akka finciltoonni jedhanitti pirezidaantiin Sooriyaa Damaasqoo keessaa guyyaa kaleessaa kan baqatan yoo ta'u, akka gabaasonni jedhanitti ammoo Asaad xayyaaraan bakka hin beekamnetti imaleera kan jedhudha. Sooriyaa yeroo gabaabaa keessatti harka finciltootaa jala seenuu ishee akkaan gama biraatiin Ameerikaan ibsa kan baafte yoo ta'u, saffisnii fi guddinni kufaatii seena qabeessa bulchiinsa Bashaar al-Asaad White House rifachiiseera jedhaniiru. Garuu kufaatii kana keessa Ameerikaan illee harka akka qabdu hin haalle. Tarsiimoon Ameerikaa gahee Raashiyaa fi Iraan Sooriyaa keessaa qaban laaffisuu fi kufaatii Asaad saffisiisuun jijjiirama to'annoo Sooriyaa hin baratamne agarsiisuuf gargaareera jedha ibsichi. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden xiyyeeffannoon Ameerikaa waraana Israa'elii fi Yuukireen irra ture. Ta'us bu'aa kufaatii Asaad booda jiru USA ni hordofte jedhaniiru. Yeroon kun carraa seena qabeessa garuu balaa yookiin carraa gaarii fidee dhufuudha kan jedhu pirezidaantii Joo Baayiden, Sooriyaa eenyutu bulcheessa jedhuuf Waashingitan waan itti aanu hojjechuuf yaalaa jirtis jedhan. Ameerikaan kufaatii abbaa irree kanaaf gadda hin qabdu kan jedhu yoo ta'u, garuu eenyutu aangoo sana qabata kan jedhu irratti baay'ee yaaddoo qabne jechuun dubbateera. Ameerikaan Sooriyaa keessa gareewwan isheen jaallattu gara aangoo akka dhufan mala akkamii akka fayyadamtu ammatti kan hin beekamne yoo ta'u, garuu biyyattiin mariidhaan tasgabbeessuuf dhiibuun ishee waan hin oolle fakkaata.